abdii ajjeese jechaa jiru. Abdii hin beeku hin jedhin, abdii nan beeka jedhi malee abdii hin beeku jennaan reeffishiisii dhufuu hin danda'u. Ji'a jaarree taa'uu danda'a, waggaarree taa'uu danda'a. Wayiin immoo achumattuu awwaaluu danda'ama naan jedhe. Maaliif immoo reeffishii akka cufu maalan barbaade garuu hin nyaadhu. Obboleettii koo kan ilmoo ishii dhaltee ilmoo ishii hin laalu, ijaarrattee mana ishii hin laalu. Bakka yogguman gad biyyarree deeme boolla ishii sanan laala. Bakka bootaa ishinitti awwaallamte san garaan na jabaata kanan jedhuufi malee odoo bakka barbaadetti awwaallamte obboleettiin koo kun hin argadhu. Wal jettee too nan argitu ani ishii arguu hin danda'u. Ishi kana barbaadeni bakka ishi bakka waan ati jette nan dhagaa bakka ishi reeffa ishii bitaanaa fidi nama biraa jala silkiin kaasu hundumaan dhaga'u jedhee har'a abbaan koo kalee guyyaa kalee ganama sa'a lamatti manaa ba'ee galgala sa'a 12tti kotteedhaniin bakka danda'ameef taaskiyyaa. Tokko yoo haa ta'u amma humna keessanii jechaadha. Dhugaa micayyoo kanaa bayeetuma cinaachi harmee ishee haacisu waa biraa moti cinaachi harmee ishee haacisu. Kanaafi lakkoofsa warri siifutti aantan jechaadha. Warri guruppii keessa jirtani ijoollee kana guurradhaa lakkoofsa garasitti akka nu makaman ishii. Qoy amma maalin godha beektaa? Lakkoofsa koo yoon kenneefi aca barbaadeen zimmettee aca barbaadte ishii innis hin ta'u. Lakkoofsa isaanii kan ijoollee sittaananii jiran ijoollee si gargaaraa jiranii isaan lakkoofsa guuranii gara guruppiitti taa'ama kan. Ani lakkoofsa koo asirran godha warri nama maqaa keessan ani barreessu keessan na dubbisaati booda siifanitti walitti qabeessanii dabarsa. Ayyee waan gaariidha kunis. Lakkoofsi koo ani imaaraatiin jira amma isinii kan barreessa jechuudha. Hin sodaattu jaratti budaa kan. Ana alfiddi ana hojiraate natti mi lakkoofsa koon barreessaa kan waan sodaa isaanii qabu mana madaamii koon jedhan jiru. Kanaafuu wanni isaanii walitti na fiduun jiru. Sodaa isaanii Duwwaa duwwaa 97 tokko 5 ishee. Duwwaa 4 Duwwaa 4 8 7 8 Sinaaf garuu ati eenyuun numa wajjin jirta miti ree 8 7 ta'u tokko shakkuu illee bareeda. Ishee. waan tokko shakkii tokko qabaatu nu garabbi. 8 7 ishee. Duwwaa 8 21. Duwwaa 8 21 kinoo barreesseera as gubbaatti. warri as jala jirtan lakkoofsa micayyoo kanaa barreessaa micayyoo kana keessan dubbisa warra as jala jirtan warri micayyoo kana bukkee dhaabbanna jettan. Namni hundi barreessinaati ammas meeshaa godhadhaa kunuuna. Siifoo ammallee waan tokko wantan siidhaamu jechuudha. Nama sirriitti itti amantu wanti kun dunyaa ummataati. Gaafa ammoo wanti kun dadhabame ummanni ammoo sitti ija qaban. Eenyuun kan ammoo hunda amannee godhaarra malee haadhaaf abbaa ishee obboleetti isiiti miti. Si galtee? Isa kanarratti ammoo dunyaa kana maallaqa kana gaafa namarraa fuutanii nama san sirriitti galmeeffadha. Namni ammootu birriin Dubaayin keessa ta'e bakkuma kamiyyuu yoo jiraatan namni birrii itti kennamu sun nama murteessaa ta'uu qaba. Nama haqa namaa hin tun. Siifan maaluma bu'aan beekte iyyaa'u. Kanaafuu akkaawuntii gootee jechuun akkaawuntii abbaarratti gashiitu gootee nama qopheessite situyyuu erga kanniini ani warra erga keessan jechuudha warra biraa galmeessa. Akkaawuntii irratti guuramu amma wanaa hin qophoofne nama akkamii irratti guurama yoo jettan nama birrii nuu liqeessee birrii sana iddootti xabaqaaf kaffalee ka'e xabnuuti immoo nama sanaa kaffalla. Akkas. Namni sun birrii xabaqaadhaa kaffalee rasiitii isinitti erga xabaqaa isinii kaffalee jedhe ergasii isin immoo maallaqa sana isinisaaf kaffaltan. Amma isinii ta'e innaa immoo achi keessatti isinitti namni irratti achitti bu'ee laayee kelee kana irratti bu'aa jira. Waatsaappii warri qabdan akkasuma teelegiraamii warri qabdan lakkoofsa kanaan argachuu dandeessu. Ani immoo siifanii kan isinii dabarsaa jechuudha walitti qabee. Usti sabboontuu dubbisaa hawwii dubbisaa laliseen nan kenna jettee yalla sabboontuu. Bakka siifoo kunuu jabaadhu waaqayyo si haa eebbisu waan biraa waan asiin jedhu hin qabu waan akka ati micayyoo kana faana xaarte rabbiin si wajjin si bukkee haa dhaabbatu waaqayyo si haa gargaaru. Sin jedhaan gadaan bu'aa bakka keessa namni micayyoo dubbisa ishee nama biraa ol galchaa nama yaada. Isinii danda'ameen dhageeffadha mucayyoo kana hundi mataa kennaayyuu. Dhagaan taasifan.
shani awwii shawaa. Siifan ijoolleen asirra jirtan namni 234 namni dhugaan lubbuun mucayyoo tanaa baatee mucayyoon tun bultuu fi dhiifta halkanii guyyaa asirra baatee iyyaartillee waan ta'eef sagalee mucayyoo tanaafillee jabeessinee anillee qara viidiyoo dalagee hin turreyyuu viidiyoo irraa ni dalagaa hundi kennayyuu porofaayilii isii godhachuu qabna. Feesbuuk irraa kaasee tiiktookii karaa hundaanuu jechuudha. Inni kunillee hedduutu akka nu gargaara. Ajandaa goonee baqachuu irratti hin dalannaa siifoo keessaa wajjii dubbannaa rabbi ammootu waan hundaayyuu nu haa milkeessu dhugaa isii haa baasu. Kadu'e waa galaa miti maal jennaaree? Yaa rabbi dhugaa isii haa baasu. Ayyee amma maal hundi keessanii porofaayilii isii godhaa amma. Mucatti okkee sii deebisee jira siin doolaara 50 jette kun. Kono mucatti kana follow godhaa meeres bilbila isinitti maa qabadhaa. Wayyee mujee. Qoy follow si ban godha sarkalam. Innagamu follow si si mana godha. kabotu. Ino follow godheera. Mujee ndagama dubbadhu. Ati guyyaa akkaawuntiin qophaa'e keessaan akkaawuntiin argee akkaawuntii matina argite irratti galchaa. Oh yaadadhe gaayyee. Malee guruppiin seentu? Guruppii simmoo nan seenaa rakkoon qabu yoo guruppii na seensiftanii na seensisaa lakkoofsa koo siifan barreessa lakkoofsa koo. Sinaaniif barreessa sinaan. Sinaan kan jettu kana barreessa. Lakkoofsa koo kaa'een jira yookaan immoo yoo barbaadde immoo follow si godheera mujee. Follow na deebistee na erguu dandeessa jechuudha. Fooloo siifan deebisaa siifan erga lakkoofsa koo siifan ergaa guruppiitti na dabala. Ani immoo siifaniif na dabarsa hunda saayyoo walitti qabee. Inta. Amma ispilingii nu sirreessisiisii nutti himtu maallaqa kenni. Siigalee biyya adda addaa keessa jirraati. Jaraan eenyuun hafe sabboontu? Salaamillee birrii 5,000 jettee isiillee follow godhi. Doolaara 100 maashaallah kun oola. Sinaaf. Follow sii godheera. Sinaanillee follow godhi. Asirratti qofan dubbatinaa rabbii rasuulii sodaadha. Keessattuu kan garaa nama gubu mucattii kan islaama waggaa 3 maqaan ishee Laayilaa nama salaattu nama waa hunda akka islaamaatti gootu garuu gaafa isheen duute kirriitti hidhanii qabrii galchan kottu bismillaahi kirriin isinitti haa hidhamu kirriin kan saree kan namaa miti. Maa isi rabbiin biratti si musliimuma. Wallaahi islaamummaan duutu kalas. Adi qabdu, adi bamtu, agubamtu omaa miti kun. Garuu si aarsa malee akka amantaa keetti qabbaramuu qabdu. Akka amantaa kiristaanaatti sin qabbaramne mucattiin kun. Akka amantaa islaamaatti sin qabbaramne. Galee. Fayyaa taatu, duutuu taatu wanta achi keessa jiru tokko hin beekamu. Reeffi jarri gashan kun guutuu sichi riippoorti goona. Reeffa akkasii galeera akkamitti gale jennee jechuudha. Ani hin dhibne mana madaamiitti duute nama madaamiin yaa walii galanii moo mana ijaazaatti duute na dhibiyan. Mana madaamaatti tu duute wallaahi billaahi sila qaata afaan jaraa cufatan. Osoo poolisii waan kana keessa jiraate wallaahi billaahi qaata afaan jaraa cufatan. Amma berberraanii wanti jarri naasa'i. Nageenyi waaqayyoo siniif haa baay'ee walii galan jechuuf hin jedhe. Madaamiitti. Yalla taadduu. Akkam jirtu? Falmattu dubbadha. Guruppii seentanii. Nagaanuu gaafatin lubbuutiyya guruppii seentanii mucattii kanaaf xabaqaan bittanii. Habibti ani ergeetan jira. Habibti ergeetan jira. Amma akkaawuntii irratti ergeetan jira. Dhugaa waaqaatti amma dhumaatitti hooma waa takka dubartummaadhaan natti dhaga'ama. Oromummaadhaan himii tokko. Ergeen jira yeroo jettu mucattii si waciidhaaf ergite sana birrii 5,000 irratti wacii jedhee farrabamee jiru. 6,000 Habibti amma dhumaatitti bira hin jiraan. Ijoolleen 3 wacii warra tiraanspoortiitti erganii wacii 5,000, 6,000 fi 2,000 sirriidha isa keessa hirtisi. Okay, taadduu dubbadhu. Arramamee jira miti maqaan kee falmattu. Galmeen jira lubbu galmeen jira akkaawuntii yoomnu maxxansita rekoode. No, akkaawuntii nama faamtuun akkaawuntii isa namaan kennin ishii akkaawuntii sun kan waciitiif kenname. Akkaawuntii nu maxxansaa malee rakkina hin qabu ishii siifo. Galmooftee jirta okay. Mujjeen akkasii ummuun akkasii nama biraa gashinaayye.
Waaqayyo umrii Bakka. keessinaa dheeressu Uummattasitan warri taanaan ishiidha ani yoomuu duwwaatti tattaafatan. hin deebiin. Ishi Kanas ijoollee hin biraa obboleetti kiyyaa bakka deemtanitti gufuusin hin waraanini Waaqayyo bakka itti isin teessan jiidha. Yalla gadi buufan jedha. Taadduu Jajjabaadhaa qaalii wantoo jajjabaadhaa. taadduu fi famtuun hiriyaa qabda moo hin qabdu ati dubartii? Eentu Haati. ani biyya kanaan qabu qaalii. Dubaa irraa Saawudii irraa warri qabda hiriyaa keessa nama 2-3 fida. Yalla gadi bu'aa faamuu fi taadduun. Aashaa. Ishiin na diddee namicha yoo ijoollee lamaan Sagaleen kiyya jira akkam hordaan jiru gisee hundaa inumaan kadhadhaa Nagaa isaan akkam hin didan bakkish dubartitti laggaamtu nagarree. Mee rabbii jedhaatti dhiira sin Sagaleen kiyya qarqaaru jira. argitanii? Siifu. Hin jira. Dhiira sin qarqaaru ammoo wanaatti hin jiru laa ijoollee warra Awurooppaa Ameerikaa malee. Kun mujee tokko ittiin argan. Dhiirri sin nyaata malee sin hin nyaachisu baga argitan. Aashaa dubbadhu.